nama lamaan kana hin beektanii kabajamtoota hordoftoota keenya. Nama lamaan kana hin beektanii nurraa fattammoo nurraa fanne mee ishee hin beektanii ana na beektanii jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota Didaatiif kan addunyaa maraarra jirtan kan biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan egaa nageenya waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'uun isin jedha hordoftoota wankii dhuguma isin jaraabannee jirra. Yaa taalim yaa sababa isheetifan isin jaraa kan bade YouTube'n hojjedhu jechaa ta'u jechuudha. Ishee kaasasuu hin dandeessa dhugaan isin jedha. Akkam jirtu mee nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii jirra galanni isaan badin ogaa dubbachuudhaaf bakka addaan baanee jirra. Bannee jirra. Addaan baanee jechuun maal jechuudha? Addaan baanee jechuun yeroo baay'ee nu ta'ee jira eega viidiyoo gadhiisnee wayim yoo hojjenne kanaafuu baay'ee addaan yaa walitti fagaanneerra jechuudha. Baay'ee dhifamaa gaafachuun dhufne tokkoffaa lammaffaa immoo akkam jirtu mee nagaa keessanii nageenya gaafadhu nageenya keessan sin gaafachuun dhufe isin garuu yoo namni bade maal ta'anii nun barreessitanii meeseejii nun barreessitanii argaa uummata keenyaa dhugaa baay'ee isin komadheera dhugaan isin jedha namni yoo bade nu gaafachuu qabdan nama gaafachuu qabdan jarroo ijoolleen tun maaliif badde jiran immoo du'an hin jettanii isin galee kana beekuu qabdan turtanii dhugaan isin jedhanna isin komadhee jira inni lammaffaa kara ji'a 3-4 kana hin ta'u normaal ji'a 4 hin ta'a osoo viidiyoo gadi hin dhiisini viyuun keenya illee gadi bu'ee jira sababni isaatis waan viidiyoo hin hojjenneefi yaa dhugaa dubbachuuf sababa viidiyoo hin gadhiisneef tokkoffaa yaa daa'ima lammaffaa akka godhanne sun hin beektanii rabbiin kenneerra waaqni galannaa gayu garuu viidiyoo akka hin hojjenne kan nu gochaa jiru isaan waan jiraniif baay'ee namatti ulfaata. Qaqqaaraa wayi naman qabu kophaa koon jira akkas yeroo darbee isinitti men jira kophaa koon ijoollee lama guddisaa jira kanaafu baay'een hojiin natti baay'ataa hin beektanii daa'ima lama wajjin manni keessa hojiin hin dhumu achi booda immoo nan dadhabaa viidiyoo akkamittan sammuutti nan dhufu jechuudha yaaduullee hin danda'u yoo waaqni jedhee amma yoo namni na qarqaaru waaqni yoo jedhe kanaadha garuu naaf dhufaa jira yoo naa dhufee yeroo san anaaf didaan sirriidhaan viidiyoo seeraan sinii hojjennee siniif gadhiisna viidiyoo barbaadan akka piraankiis diraamaas waan barbaadan hundaa siniif gadhiisna እና amma sanitti nu waliin ta'a amma sanitti garuu viidiyoo kana baay'ee sheer godhaa laayikii gochaatoo akka viyuun keenya yoo viidiyoo hojjennu viyuun keenya akka ol ka'uuf dirqama laayikii fi sheerii nu godhaadha jechuudha. Yaada keessan immoo koomentii irratti hundi keessanuu koomentii irratti nu barreessa akka nu yaaddanne sin yaadnee jira jedhaati koomentii irratti na barreessa anis baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sin yaade na baay'ee galatooma kana jechuufan. Ammaan booda garuu I think ani akka yaada kiyyaatti jechuudha uummanni Oromoo maaliif miidiyaa irratti wal hin gargaarre dhugaan isin jedha gaaffii waan natti ta'u tokko kana uummanni Oromoo gaaffii natti ta'aa jira maadha miidiyaa irratti maaliif subscribe follow wal hin goone dhugaan isin jedha maadha rakkoon keessan dhugaadha wanni kun yeroo baay'ee anattu natti dhaga'amaa jira maaliif subscribe goone maadha rakkoon keessan qoy namni yoo guddatu guddinni namaa jechuudha isin aarsamoo maalidha naaf hin galle di sabni bira wal guddisa wal bira dhaabbata nu Oromoo maaliif wal bira hin dhaabbanneedha dhugaan isin jedha of eeggadha kara chaanaalii biraa kan deemna kara chaanaalii of eeggadha dhugaan isin jedha ani kabaja guddaan isin qaaya isin qaba isin jaaladha firoota wankee dhugaan isin jedha so subscribe godha share like godha okay isa kana jechuu barbaadetanii
akkuma isheen jette jechuudha pirankii diraamaa akkasumas immoo vloogii adda addaallee hojjechuun keenya hin oolu. Yoo nama arganne isa. Yoo nama arganne dhugaa dhiyeessee. Malee nu lamaan waan hin taane bakka jechuun yaallee jira garuu ta'uu dide bakka sirumaa nu ta'uu dide daa'imman yoo rafan iyyeessan barbaadanii yeroo jiran immoo kaameraa barbaadanii nu jala argatanii kanaaf baay'ee namatti ulfaata keessatti hin jeeqanii kanaafu xiqqoon ulfaata. Viidiyoo hojjechuudhaaf baay'ee namatti ulfaata. Hin beektan namni qarqaraa malee kophaa viidiyoo hojjechuun baay'ee nama dhiba. Siruma bakka waanuma hin taane jechuudha. Kanaaf bannee baay'ee dhifama. So walumaa galatti yaa dubbii isinitti hin baay'isu maal jechuu barbaadete amma jiini nu keessa jirru kun ji'a Faasikaa Tsooma keessa. Tsooma keessas viidiyoo isin gadhiisuu hin dandeenya garuu tsoomaan booda baay'inaan jechuudha viidiyoo baay'ee isin gadhiisuu hin dandeenya akka nuun irraaffanne jechuu barbaadetanii pirankii keenya hin beektan pirankii yoo hojjennu pirankiin keenya kolfaan isin ajjeesa hin beektan kana. Ijoollee baay'eetu dhugaas dubbachuudhaaf ittiin bohaaran pirankiin keessan baay'ee nama kofalchee jedhanii isa kana jechuu barbaadetanii firootawwan kiyya chaanaalii kana subscribe sun godhin hin baynaani horaa bulaayii gaddeebinee hin dhufna hin bannu garuu akka nuun irraaffanne jechuudha fuula keenya isinitti agarsiisuu qabna hidheetanii egaa nagaan nu ta'a baay'ee jaalannaa horaa bulaayii nagaan na jedha ciao. Akkasumas immoo qarshii 1,500 konkolaataa kana lootarii muradhaatii lootarii yoon isinii bahee jechuudha 1,500 ixaa kana jechuudha yaalaa jechuu barbaadetanii duwwaa 9,31,27,44,78 jechuudha birrii 1,500 galchuudhaan riisiitii meeseejiidhaan bilbilaan isinitti hime kanarratti galchaatii quxurii barbaadan dursa jechuudha quxurii barbaadan filadhaati quxurii isa ogamurtanii booda birrii 1,500 galchaatii carraa keessa yaalaa jechuu barbaadetanii firootawwan kiyya isin galee konkolaataa ajaa'ibaati anis mureetan jira lakkoofsa 3 isinis muradhaa ishii isa kana jechuu barbaadetanii horaa bulaa.